sirratti fuudhu sirratti fuudhanka ilaa kuri shari'aan ayyamtee mire itti fufa gubaa sannamu qammasee laalu itti fufa malee dhaabbachuun hin jirtu. Ana fuudhu ammallee yoo fedhe fi ammaan tana maaluma hin afaan barbaachisa. Akkana ni naafu yoo narra fuudhaa asla. Yaadin godhu. Barchaansi barraa hawwuu dandeessu bara. Odoo jaartii qabuuti si filatee si fudhate waan ta'eefatis boonu qabdaa. Jaalatee margaa yoo isin jaalatee immoo fudhachuu qabaatee ittiin dhagaamu bar. Jaalatee namni jaarsa namaa fuudhe wallahi. Ilmaan shantama akka inni horuun barbaadu. Akka inni babal'atuun barbaadu. Alaas ittiin fuudhamas namni akka isaa kun ilmaan yoo xiqqaatte ilmaan dhibba dhaluu qabaa maaliif abbaa gaariidha gaafalas naman taane yaa ammas nama sammuu qabu yaa sani wanni nam filaddeef malee Yaasin ibsi yoo siin jaan akkamitti ibsitaa? Ani waa isa waan inni ibsuudha. Inni ibsitu gaafa bira dhufe haa ibsitu dhiis. Ammaan tala. Maaliif dhiirti akka isaa ni takkatti tajirtu si galee. Fatii isumaa fi nibsijii inkaa kana nama biraatiif ibsuun sin barbaachisu bar. Dhuunfaarratti naasun gisee haasootu. Yoo kan yaasin keenyaan masinaanii finne bardu gateenya kanaatu nu morme malee dhageeffadhu yaasin oro. Ani namu waan deemu jiru kana hunda osoo namni kun hundi dhufin Fatiyaa wajjin fokus godhee wajjin haasoo inni addaan deemne sii galee. Ani waan fedhoo yoo ta'e siniifin fudhadhaa ta'e obboleessa kiyyaa. Ammoo osoo dhiibanii deemte Oromoo afur bulchuu danda'a. Ni fuudhaa jaan. Nuti dhalaadhanii naaf nasii galee akkuma fedhee yoo ta'e jaartii teessaniif si wal biratti harkuu feene hiree yoo adda sin baastanii fuute ammoo hiree adda sin baasee fuute innis si gamman ammoo afuriin fuudhuu danda'a shari'aan naayyame afuriin fuudhee jechuun gannaman kun. Waalaikum salaam warahmatullahi Abbaan abdulaati suuraa bulfata yaa urjii teenya nama biyya namaa kan talaqqee nama bulaa والله بالله بريغا فجابني ينما يين اخناني ينف مال اما غزي وها سويتن كها سويتن من بتافي مرغيف لا راسو والله لازم مالي جنة فولو ياسين راني بانما تاكا جاي هيرمو فتيا راني سيمبان ونوچ والفوراني بيغيا مان كان متوان غدا توري هاي مكنا نمان اني هذا المال رفورو جنة لولا توري طيب يو هذا كانوا سيفينو اللي جراني فوسان بيتاني ولا يمشي يومتنا فوسان بيتاني أنا بيكون دندو كخيجتي خنافو أنا أتي خانوس ناب بلايتي فتيان ناب بلايتي ده ياسين ناب بلاي رب بيتي إذا هم ده نماش سوشيال ميديا رب برده أما ده هريان ساني بالفتي إني بالفتي ده ربي بكا تسوى كنا خنا كوب بلايتي تكتين عافيتي نما بكنا كيف بقول التندي بينغنا Anyo kaze hiriyan isaan bulfatu. Mama ta qabtaniin deemina. Nuti wanni jenne akkuma nama biraa hiriyaa isaa wajjin galansa wal cinatti kufe nuti isaan wal cinatti kufeena jenne. Gaafa isaan deeman ammoo gaafa wanni kun dhufe abbaa fedhattu ni dhaga'amaa jenne. Ammoo yaasin yoo mustariyaa dhiisee fuudhee jaama malee jaartii afur bulfachuu dandeejee irra fuudhaa san nagani kuttuun jeen. Silaa jaartii afur bulfachuu dandeehe. Haadheen maa keessa deebisee tabbaa irra fuudhaa gayyaanni kiyya. Jaalatee fuudhee jaartii duraati silmaan qabdii fi fadhu jaartii duraati hojjaa jiraatu fadhu tanaa wajjin jiraatu yoo gammaddaniif mabruuk jaa yoo gammaddeef kunoo inni ka jiru kanaami fuudhee isiniin jee maa fiddaniif. Akkam bulfachuu dadhabatan beeku. Mabruuk jennee jira yaasiin keenya rabbii isinaa bulchu horaa bulaa. Garuu jecha teetti sana hedduu na tuqe galatu hundaa. Fagiraatu sitti fuudhaa sin jeeti maal rakkoo akka jaartii afur bulchuu dandeessu suuraa. Isuufi kun namummaa naman godhu yookiin faana moo dhiira. Laala ilmi namaa gisee waa waliin jiru suuta waan antaa waliin hin jiru. Bakki rakkoon qabu na dhageeffadhu na deebisaa fi si na deebisaa na raddisaa. Fuudhuun goota naman gootu dhiisuun goota naman gootu si galee namni nama wata jirta. Silaan fuudhuu fadhe gaafa isiin gabbaatee deemtu saniin fuudha. Garuu an kaayoon kiyya ilmaan kiyya guddifachuudha si galee.
garuu ta'e akkaataa jira namni kun akkamiin fuudhee si galee maadira dhaabbatee fuudhee si galee Fatiyaan ammaan tana wajjaasu inni akkana an fuudhuu fadhu garuu sila numaan fuudhaa garuu ta'e ilmaan xiyyaaf taatu hin jirtu. Akka ilmaan kee anaatu akka haadhaa fi abbaa si guddisaa si wajjin yoon fi ijaayyadaati ilaalle rabbiin na argu jette kanarra dhaabbaddeeti si galee saniifuu abaluu bulfachuu danda'a bulfachuu jechuun bar isin dhalaadha isin irra laalu isin galee warri bakka kana jiru hundinuu maaliif isin irra yoo geessis akkasuma jechuudha isan bakka san buutaniiti isin ammaan tana loolu jirtan dhiirtii Oromoo qurraachiidhaa ka'ettan ammoo isinoo maali dhalaan Oromoodha si galee namni dureef laaleeti dhiirtii Oromoo walumaatu galata qabdi galata isinii galchuu qabdi tokkoffaa dhiirtii Oromoo dhiifama naa godhaati keessattuu dhalaa arge galata qabdi dhiirtii Oromoo galata galchaa mee dhiirata isin tanaaf si galee guyyaarraa salaata suduuta bu'aati galata galchaaf maaliif hamaalteen jecha bareedaa isinirraan argatan gammachuu isinirraan argatan si galee dhiirti teessan akkasi siniin jaa gisee jecha tokko jetta wal qixxaatanii saayilentiin jiru ni lallabdan tasgabbaa dura tasgabbaa okay dhiirti dhiira bakka dhalaan caayaan teessu dubbachuu dandeessu akkasi laali yaasin keenya ani bakka ati amma sitti mufadee tusan dhiifaman argoli bakki ni dhaabbadhee jedhee dhiira afur bulfachuu danda'a isaan jedhani malee jirti ta dhiira afaan deeffattu gisee dubbii fakkeenyaaf dhiirti sun us gisee ta'e inni subo maal abbaa gadi ta'e dila saka banyan dageessu amma usii acha akka silent ne ka duraan bakka takka bannee wacaa jiru galatoomaa Yaasin keenya laal takkaffaa nuti ani amma fakkeenyaaf nama osoo kaanu sin dhalatiin siifi mustariyaa siree xiqqoo mitira takkaa fi nusaa sirra ta'anii fiidiyoo daleedan isin hordofaa ture waggaa jahanaa jechuudha siigalee yaa innaa waan sin jee jalqabarraa kaasee ilaalcha yeroo ammaan tanaatti nuti kabar baanuu jiraate fakkeenyummaa isinirraa fudhachuudha malee gaafa isinis gaddeebitanii haala miidiyaan deemu kana walirratti gaddeebitan jechuun maal isinirraa nama hawaasni dhufu nutillee inni isin wajji wal qixaa namni nu boodaa maal isinirraa barataadha kana yoo dhugaan fuute ammoo wajji si haa bulchumte obboleeyyan ka'eeti siif gammanna ammoo bakka bulfachuu hin danda'u kayinan jee dhiira afuraa bulfatuu isaan jennaaniin obboleeyyan kiyya kijiba dhiisaa walitti kijibna afur bulfachuu hin danda'u jireenya qaalee hedhiirti Oromoo qurraaceedha takkitti silaa fuudhee akka shari'aan heeyyamtutti hin bulfatu eessaa dhufee afur bulfataa miti silaa akka shari'aan bulchaa jette sani bulfatee miciyyoon haati ilmaaniitu maatii ilmoo fi keessaan deemtu lamaan nama baasa takka naaffaa lama akka afiin feetu sanitti ilmootee guddifachuu dhabuu si baasa. Waan kana keessa waan isii baaseen beenu isiinuu deemte eega fuudhe yaasanii echaan jeelaalan. Okay, anaa si deessa tokkoffaa. Ammoo yoo namni uffatte dhiifamaa yoo keessa deemte. Itti mufadhu na dhageeffadhu ati wayi si gaafadha gaabii kana naaf deebiste. Gaafadhu. Ilmoo dhaltee jirta eega ilmoo dhaltee booda hinaaffaa waa lamaan nama baasaa jette yookiin kaan ammoo akka fadhaniitti ilmoo guddifachuu dhabuu isaanii. Eega mustariyaan kutte ijoolleen tiinii addaatte moo ni uqqatte moo maali tokko kana si galee lammaffaa hinaaffaa jette alaal addunyaa kanarratti takka ilmoo dhallaan feetu rakkadhu feetu qoraan itti gurguri si galee feetu gufuu itti gurguri feetu kadhattuu itti ta'e ilmaan kee barsiifachuun ilmaan kee tajaajiluun faantaa kee yookaan kaan ammoo dirqama sirra jiru jechuudha. Waan rabbiin dirqama sirra godhe. Sababni isaa duraanuu itti dhaltee yaadde jechuudha. Saniifuu ilmaan isiitii sin nuqqanne mustariyaan takkaatis rakkattee hin beektu takkaatis rakkoo fuula namaatis dhaabbattee hin beektu alhamdulillah rabbil alamin nuti jiraachuu jirra jechuudha. Si galee garuu haa ta'u hinaaffaa yaa sanis ta'uu ni mala haa ta'u. Garuu maaltu jira beektaa namni kun waan hin beekne jira fakkeenyaaf ammaan tana isin amma dhalaan koomentii jalatti dhiirti akka feete yoo nufi rakkattee karaa dhalaa gortan maaliif jennaan
addunyaa lixaa kanaatu warra lixaa kana Ameerikaa kanaatu mirga dalaa jaanii sidul koo kaasan. Fakkeenyaaf dhiyootana waan ta'e jira. Gaafii kana qofa naaf deebise. Jaarsaa wajjin wal lolte biyya Hindii keessatti. Sigalee intalti takka gisee jaarsaa wajjin wal loltu. Jaarsa kanaan aarsaa jettee halkan irraa zaajaatti ilmoo isii dhalte. Ilmoo baasii sagal gara baaddattee dhalte. Halkan irraa zaajaatti. Hubattee jirta hojii. Sigalee karaa argantee deemtee jechuudha. Halkan irraa zaajaatti. Garuu maaltu qabee fuudhee ni beektaa? CC kaameraa ni beektaa? Kaameraa dho'isaa kana. Kanaatu fuudhee arkee poolisoonni dhufee fuudhe. Maal jaanii komantii jala barreessa ni beektaa dhalaan? Dubbii jabaatteetu halkan irraa zaajaatti ilmoo darbisiisee jaarsa santu aarsee dhalaalee dhaabee. Hai jaarsaaf ilmoo maaltu waliif fide moo fakkeenyaaf ilmoon daa'ima jaarsinis nama biraa. Sigalee kanarraa yoo maal jettame? Yaasin keenya ani bakka ilmoo isiin namni intalti amma intalma sana haasofna laan. Intalti ilmoo halkan keessaa saa meeqatti darbitee deemtee rakkina jaarsaatii isii darbisiisee yoo sanii hin fudhaddoon. Silaa jaarsa akka fedhetti itti roorriseewu ilmoo isii tanarra wanni itti aanaa hin jirtu addunyaa tanarra. Ilmoo isii qabattee baati. Sigalee wanni samiirraa dhufaa san ilmoo isiitti wajjin attaa dhufu waan akkasittiin amana. Ammoo ilmoo dhiisanii deemanii isaan roorrisee tanaaf ilmoo dhiistee deemte uuma jabaatee ilmoo dhiisee deeme wanni jaamaa sanii fudhataman qabu. Takka ilmoo san fudhadheen namaan itti amanu bira kaayyadhee haalaan mijjeeffadha jee deemu malee ilmoo san dhiisee hin deemu fudhadheetumaan ba'a malee goona taate. Sigalee amma namtittiin faranjii sanillee bakka san balleessitee jirti. Amma namtittiin faranjii sanirraa seenaa gahe. Ooftee jechuun nu deebiste. Komantiin dubbisa. Inti barreessaa ammata qaali. Taniifuu akkasii mustariyaan haati Haanus. Sigalee wallaahi namni akkasitti kabajuus hin jiru namni akkasitti jaaladhuus hin jiru. Kabajaa guddaa na biraa qabdee haadha ilmaan kiyyaatti har'aas ta'ee boorus iftaanis mataa kiyya gubbaa. Sigalee isin naaf daayimandiidha jechuudha. Maaliif daayimandii ni harkatanii? Sigalee kabajaa guddaa na biraa qabdi. Garuu haa ta'u Fatiyaanis haadha mana kiyyaa haari'a. Sigalee saniifuu nu eebbisaa yoo isin balleessine dhiifama. Akkasii atillee dhiifama si godheetiin jira. Tanaanis ninjaa isaan lachuutu ija mirgaatii fi ija bitaatii jechuudha. Sigalee akkasi kalaan tayyibaa sadaqaa jedhan namni akkuma jechoota gaggaarii hojii akkasii galatoomee duraanuu ati yaadni kee yaada cimaa taateeti nama cimaa taatee waggaa amataa fi gara wahiitiif deemna ilmaan kee akka ilmaan haati bira jirtuutti akkuma uffattee kophaa kan kee asiin geette galatoomee ulfaadhu ati nama jabaadha. Inshallah lamallee numaan jagaa lamaan haftees ni dabala tole afur goona. Lakkee lamaan hafteen fadhu isaanumarra naagaa. Amma gaafii qaxxaamuraa jaartiin lachuu haadha mana keetiitti isaa. Ayi eeqa. Oo akkasitti bareeda siif qabanyaayyee isaan lachuu alaaraasii. Alaaraasiidha garuu isii yoo nufi jiraachuu fedhaa jiraatu. Mustariyaan yoo hin feene immoo rakkoon qabu qaba. Akkam goona? Yoo feene miti ammaan tana osoo isiin jirtuu fuute moo isii san adda deemtanii fuute? Laa ammaan tana fakkeenyaaf naaf Mustariyaa wayii hojii jirra bakka takka hin jirru. Hin jirtan tanaas wayii bakka takka jirtanii. Fuutees wayii bakka takka jirtanii duuba bakka adda addaa jirtanii. San bakka adda addaa jirra inshaallahu ta'ala tartiiba qabannee jirra. Rabbi walitti sinaafi duuba amma yoo Mustariyaan hayyaa nabbaan maa xiyyaate anis sidii sun danda'u itti hojjuma bulfattaa jechuudha. Asan dirqama. Akkas taanaan gaa Rabbi hojii sinaa bulchi Mustariyaallee bishaan itti aana qoyannaga. San faddu waa'ee godhamu. Haadha ilmaanii fakkeenyaaf haadha maarree yoo kan jettu taate akkamitti dhiyeessu? Ni jetti isiin duraanuu filma tokko ni daleeteensaa kaaf tokko numaan harkee ni jetti isiin numa jetti si dhiisuu hin dandeessu Rabbi wajjin isinaa bulchuu isillee Rabbiin bishaan itti aana qoyannaa tumaashota keenya kanallee Rabbiin si wajjin haa bulchuu jennaga.
mul'ata akkanatti isaan tanaafis afaan ka'ee tanaafis giseen afaan ka'e. Abo kana faajii haasa ish ummata adawii qalalau gooteeti baga keenya taate horaa bulaa jenne. Akkasiiti inshallah ta'ala rakkoon qabu hundaafuu akkasiiti gisee. Malee akkanumatti miidiyaa irraa hin wacina taniin isiniin joo waan takka namarraa hubadhaati dubbadhaa gisee dubbattan bitaa fi mirga keessan laalaati. Hunoo dubbiin dhugaadhaa yaasiin keenya fuudhee jira fatee yaasii haati kaanusis jaartitiyyaa isaan lachuu ija bitaa ija mirgaa jechu jira rabbi wajjinaan bulchu jaati du'aa itti roobsaame. Kalammadda ammaasii wanni isinii galuu qabu maal beektaa? Qeensa qoba ciratanii bee kanama keessa ciratanii jira jaan akkasuma rifeensa moo akkas jaan rifeensa qoba ciratanii kanama keessa ciratanii jira jaan. Sanis adda baasuu qabdan okay? Isinii galee jira? Warri isinii galee jira okay? Afatee amal jetta dubbitan irratti. Habibti yaa rohe. Iraftee. Ani wanni ati jette hundinuu naaf taate rakkoon qabu. Waan illee yeroo si dhagaame gaati. Laa ani naaf kan siidaan akkasitti yaan daa'imman diidaa jiru ati bar meerkuriidha naafi akkasi. Laa jechuun ani isinis haadha ilmaa kan keetii ta duraati wajji jiraannaa waltaanee wajji jiraannaa jettes haaloo